Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirta itti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti hojii turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa. Like share godhuu hin dagatin akkasumas subscribe godhuudhaan gara maatii chaanaalaa kanaa dhufuudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra. Oduun jalqaba pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltota mootummaa ol aanoo irratti haleellaan raawwatamee jira. Haleellaan raawwatameenis miidhaan guddaan kan dhaqqabe yoo ta'u namni lubbuun dabres ni jira jedhamee jira. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun itti aanu ogeeyyiin fayyaa dhimma gaafii isaaniitiin wal qabatee deebii isaaniitiif mootummaa wajjin mari'atuuf qaama sadaffaa kan barbaadan akka ta'ee fi kanaaf immoo mootummaan Ameerikaa harka akka keessa galfatu gaafatanii jiru. Akkasumas furmaata rakkoo isaaniitiif mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irrattis dhiibbaa akka taasisu gaafatanii jiru. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe kan jedhe yoo ta'u gama mootummaatti immoo mootummaan ibsa ministeerri nageenyaa baasee fi akkasumas ibsa kominikeeshiniin federaalaa baasen rakkoon tokkollee biyyattii keessatti akka hin jirre yeroo ammaa kanatti biyyattiin hunda caalaa nagaa akka qabduu fi walitti bu'iinsi jirus kan rakkoo namoomatii fi qabeenyallee miidhaa geessisuu danda'u miti jechuudhaan ibsa laatanii jiru. Ibsi kun immoo hawaasa bal'aa fi qaamolee garaagaraa biratti gaafii fi yaada kaasee jira. Biyyi isaan nagaa qabdi jedhan tamanu beeynu tana namoota birii jechuudhaan kan dubbatanillee jiru. Dabalata oduu kana qabna. Oduun inni itti aanu loltoonni mootummaa lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fi akkasumas aanaalee garaagaraatti wal keessa deebi'uun haleellaa walirratti raawwataa jiran cimsanii itti akka fufan odeeffannoon gara sirraa baatee jirti. Addeessitee jirti. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu kana wajjin kan isin wajjin turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltota mootummaa irratti haleellaan raawwatamee jira. Qondaaltotaa fi jeneraalota waraana mootummaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasumas humna waraanaa isaan marsee deemaa ture irratti haleellaan kan raawwatame yoo ta'u miidhaanis akka dhaqqabee fi lubbuun lamallee akka bade dhagahamee jira. Qaamota kanarratti haleellaan kan raawwatame sirna eebba humna waraanaa irratti argamuuf yeroo isaan gara mooraa waraana leenjiitti imalaa turaniif naannawa Zuwaay Eddoo Bulbulaa jedhamutti haleellaan kan irratti raawwatame yoo ta'u haleellaa irratti raawwatameenis jeneraalli waraanaa olaanoon tokko kan du'e yoo ta'u humna waraanaa isaan marsee deemaa ture irratti immoo haleellaa raawwatameen hedduun kan madaa'an akka ta'e odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Shimallis Abdiisaa fi qondaalonni biroo haleellaan osoo irratti raawwatameen carraan isaan miliqsee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee ministeerri nageenya biyyattii ibsa faallaa gocha kanaa baasee jira. Haala nageenya biyyattiitiin wal qabsiisee ibsa baaseen biyyi nagaa haalli nageenya biyyattii fooyya'ee jira. Walitti bu'iinsi miidhaa namoomatii fi akkasumas qabeenyaa geessu hin jiru jechuudhaan dubbatee jira. Kun immoo uummata biyyattii biratti qeeqa guddaa kaasee jira. Haala biyyattiin itti jirtu nuti uummanni beekaa jirra. Dhugaa jirtu awwaaluun maaliif barbaachise jechuudhaan ibsa ministeera nageenya biyyattii kan qeeqan yoo ta'u akkuma guutuu biyyattiitti yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi hammaatee waraanni baagala biyya dhoggee yeroo jedhetti nagaa jira jechuun maaliif barbaachise jechuudhaan hedduun dubbatanii jiru. Akkasumas biiroon kominikeeshinii mootummaa federaalaa dhimma nageenya biyyattiitti wal qabatee ibsa kennee ture. Ibsa baaseen obbo Laggasee Tulluu akka jedhetti waggoota 7 dabran kana haalli nageenya biyyattii akkaan fooyya'ee jira. Keessattuu waggaa 7 miti kan baatii dabree kana qofaayyuu yoo kalaallu taate haalli nageenya biyyattii sadarkaa olaanaa fi akkaan amansiisaa irra gahee jira jedhee jira. Haasofni kun immoo kan ibsi kun immoo kan hawaasa bal'aa ajaa'ibsiise ta'ee jira. Biyyi isaan jedhan nagaa qabdi isaan jedhan tun amanuu keessa jiru tana moo isii birooti jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Osoo guyyarraa lubbuun nama hedduu bahaa jirtu qabeenyi uummataa barbadaa'aa jiru nagaa jira jechuun maal jechuudha kan jedhanis hedduudha. Rakkoo jirtu ifa godhuu fi saaxiluudhaan rakkoo jirtuuf furmaata barbaaduudha malee rakkoo akka biyyattiitti xiqqaa guddaan beeku dhoksuun waan hin yaadamnee fi ta'ullee hin qabne jedhamee jira. Ogeeyyiin fayyaa Ameerikaan dhimma isaanii keessaa akka galu gaafatanii jiru. Ogeeyyiin fayyaa deebii gaafii isaaniitiif furmaanni qaamni sadaffaan gidduu seenuudhaan akka isaan mariisisu akka ta'e himanii jiru.
Gaafin ogeeyyii fayyaa hin deebine. Lagannaanis itti fufee jira. Lagannaa irraa kan ka'e immoo hawaasni miidhamaa jiraachuun illee himamaa jira. Walumaa galatti baatii tokko oliif gaafii gaafataa turaniif deebii dhabuudhaan gara lagannaatti kan ce'an ogeeyyiin fayyaa lagannaanis taasifamee deebii hin arganne. Gara lagannaatti erga seenanii boodas deebii osoo hin ta'in faallaa isaan eeganiin raawwiin garaagaraa irratti tahee jira. Reebichi, hidhaan akkasumas doorsifni nurratti raawwatamaa ture kan jedhan ogeeyyiin fayyaa yeroo ammaa kanatti mootummaan Ameerikaa dhimma isaanii keessaa akka galu gaafatanii jiru. Sababni isaas bakka qaamni sadaffaan jirutti mootummaa wajjin mari'achuu waan barbaadaniif mootummaan Ameerikaa gidduu seenuudhaan akka qaama sadaffaatti akka isaan mariisisu gaafatanii jiru. Akkasumas mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaafii ogeeyyii fayyaa akka deebisu dhiibbaa akka irratti godhuu qabu gaafatanii jiran. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kan itti fufe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Mootummaanis gama isaatiin haala nageenya biyyattiitiin wal qabsiisee ibsi ministeerri nageenyaatii fi akkasumas ibsi biiroon koominikeeshinii federaalaa baasaniin biyyattiin nagaa akka taate rakkoon jirus bakkoota garaagaraatti kan mul'atan kan miidhaa namoomatii fi akkasumas qabeenyallee geessuu hin dandeenye jechuudhaan ibsa kennanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Mullootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Waraana mootummaa humna wal makaa poolisii raayyaa ittisa biyyaatii fi kan biroollee maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun Mulloo irraa bobbaate tokkollee osoo hin hafin akkaatitti akka hambise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwate kanaan meeshaalee hedduus kan irraa hiikkate akka ta'ee fi akkasumas humni bobba'e kun injifannoon deebi'a jedhamee osoo eeggamu tokkochillee gara magaalaa irra bahetti osoo hin deebiin hafuun rifaatu guddaa ajajamoota mootummaatitti uumee jira jedhamee jira. Lolli har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa, aanaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa aanaalee fi bakkoota garaagaraatti humnoonni waraana mootummaa wal keessa deebi'uun haleellaa wal irratti raawwataa jiran itti fufuun dhagahamee jira. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti waraanni mootummaa wal haleelee jira. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree iddoo addaa babal'aa jedhamutti raayyaan ittisa biyyaa milishaa bakka hookaan dahoo qabatee waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf eegaa tureen wal haleeluun miidhaa guddaa wal irratti akka dhaqqabsiisan odeeffannoon achi baatee himtee jirti. Halkan waxabajjii 3/2025 sa'a tokkoof walakkaa irratti humna dursee bakka qabatee duubarraan humni dabalataa ergameefii ture. Bakka isaan qabatan duubarraan yeroo itti dhufanitti waraana bilisummaa Oromootti nutti dhufe jechuudhaan dhukaasaa wal irratti banuudhaan lubbuu wal galaafatanii madoodhaan wal adabuun dhagahamee jira. Battalatti 3 yoo ajjeefaman 6 ol kan madaan akka ta'e odeeffannoo achirra baatee ibsitee jira. Akkasumas aanaa Horrootti haleellaa wal irratti raawwataniin lubbuu wal galaafatuun isaanii dhagahamee jira. Aanaa Horroo Gandalootii aannoo bakka addaa Haroo Shaxii jedhamutti haleellaa wal irratti guyyaa 2 dura raawwataniin loltoonni 2 addunyaa kanarraa godaansifamuu odeeffannoo achirra baatee ibsitee jirti. Akkasumas har'a waxabajjii 2025 humnoonni mootummaa magaalaa Shaambuutti haleellaa wal irratti raawwatu yookaan dhukaasa wal irratti banuun dhagahamee jira. Magaalaa Shaambuu naannawa Bataskaana Madaanaalamii jedhamutti dhukaasa wal irratti bananiin miidhaa akka wal irratti dhaqqabsiisan beekamee jira. Akkasumas guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa aanaa Jaartee Jaardagaatti milishoota irratti reebicha raawwachuun dhagahamee jira. Milishoota 7 oliif uummata walitti raruudhaan sababa garaagaraatiin mallaqa irraa guuruudhaan dararaa turte irratti raayyaan ittisa biyyaa bakka Malkaa Bal'oo jedhamutti waraana bilisummaa Oromootiin haleelamtee miidhaan guddaan irratti dhaqqabe duubatti deebi'uudhaan haaloo milishoota kanarratti baatee jirti jedhamee jira. Yeroo raayyaan ittisaa biyyaa dhiyeessee duubatti deebi'u milishoonni uummata walitti qabdee bira taa'aa kan turte yoo ta'u nuti hin dhumna isin immoo asitti teettanii jechuudhaan reebicha hamaa irratti kan geggeessan yoo ta'u akka lubbuu hin baraarre kadhaa hedduun lubbuun isaanii hafee jira jedhamee jira. Oduu biyya alaattiin bulchiinsi Doonaald Tiraamp lammiileen biyyoota 12 gara US akka hin seenne
dhorgaa kaa'ee jira yookaan immoo ugguree jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump Eertiraa fi Somaaliyaa irraa dabalatee lammiileen biyyoota 12 akka US hin seenne seera dhorgu mallatteessee jira. Kun immoo gocha hamaa qaamolee alaatiin raawwatamurraa Ameerikaanota eeguudhaaf jedhee jira. Akkasumas lammiilee Kuubaa fi Venezuelaa dabalatee lammiileen biyyoota 7 biroo irratti guutumaan guutuutti odoo hin taane gariin dhorgaan kun irratti kaa'amee jira. Gara biraatiin immoo atileetota qophiiwwan ispoortii irratti hirmaatan lammiilee Afgaanistaan hanga tokkoo fi namoota biyyoota dhorgaan kun irra kaa'ameerraa lammummaa dachaa qaban dabalatee ilaalchi seerri kun hin ilaalle ni jira jedhamee jira. Walumaa galatti lammiileen biyyootni dhorgaan kun irra kaa'ame Afgaanistaan, Maayinaamaar, Chaad, Riippaabilika Koongoo, Ikwaatooriyaal Giinii, Eertiraa, Haayitii, Iraan, Liibiyaa, Soomaaliyaa, Suudaanii fi Yemen yoo ta'an biyyoonni uggurri kun cinaan irra kaa'ame immoo Burundii fi Kuubaa dabalatee 7. Gabaabumatti lammiileen biyyoota uggurri irra kaa'ame kun daldalaaf, daawwannaaf, fira gaafachuuf, barnootaaf akkasumas viizaa adda addaa gara Ameerikaa seensisu argachuu kan hin dandeenye akka ta'e murtaa'ee jira. Lammiileen biyyoota uggura irra kaa'amanii kun tasuma gara Ameerikaa seenuu kan hin dandeenye yoo ta'u seenanii hin argaman yoo ta'e taate immoo achuma dirree xayyaaraatiitti kan tursiifaman akka ta'e himamee jira. Seerri kun wiixata dhufu waxabajjii 9/2025 irraa jalqabee hojiirra oolama jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Orooduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Barisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.